Itu nama Raci. Itu nama Oi. Alis. Nah ini nggak bisa dapat deh. Manya tema duite akawan sakarte sisi abarretti mika. Akasih, aye. Dapat kamu. Ma tarihan sigafat tuh fibar sendiri wana tinyat sigafat tuh ya ini mana? Wana ini tinyat sih sepeda. Lupuye. Bila kelihatan duit. Pasti. Hah? Bila kelihatan duit. Lu nggak main? Naga anjir sendiri. Iya naga anjir. Harga aja. Nabi itu jualan ada ramah tuh. Lupuye. Itu cuma. Kana utaman, ade muka mayo dia. Ade mon, abdi jadi maka negara turun. Tu masih. Arab. Lupuye. Buyiye. Wah. Aburdalla. Kunti na di kami kamu dapat tahu kali lah. Itu masih kota deh, sih Marco pada sih. Kota. Mam betul ini orang. Ini. Lebuye. Mana ada di sana? Lebuye. Namanya kanan nabi kamu jelas guys. Awan benar. Mal sebenarnya lupuye aduh kok. Anaknya. Lebih jangan nunggu meonai. Dumashi. Mam betul ini kena orang. Dagan juru. Adira debite wa nyate manis nyate maga fatasi kiya humo. Mantu sige wa medo nyate. Romanes. Wan fedanya tu wan sige. Terasa ada danga ulgen. Man feta CVC man nasla man. CVC man ni fati. Buku nyandi si uji gete kono uji mani wana wa Stefania sisi tubeka. Yo kan betul bacis lubuye. Yo gane. Waye. Mana? Jala khayti kana tigal kan goto da bena bulcha. Riban kabuba. Ana ustama. Jala te tante goto ri sagar goto ki jana fakesi tenjatu. Waje jala te tante shak no wote bar. Wajala na tanamo no mawali waya. Askoti ya fati khiya. Zerriu sese. Kana ofti dupunya nara sepe fani. Kasangoy. Bobor nangga. Oh iya. Zerriu.
Arabati ya doa itu pun amal berare wambra. Rabbi si hafa Yesu wansi munda te kana Rabbi. Atan tamatti dawati fago. Gana mo yori bakatu. Urkul lo tati akar gam doa isi koda. Wan Yesu gode dai. Nyati se si oba si sabbe ka. Ana kana ma irbata gari na aferin jaretin isin afere. Akka ini kana sinyati se ma de ko wan ni so ba se le ma de ka. Mamamit. Yeroo muraasa konka maal nyaachise maal beekaka akkana obarii akkana mirkaanni obarii kuni jiruu kana nuroo guddinatti qonni akkamitti akkana mirkaan hin jiru finfinnee guddinatti fayyadamu himuun bilbileef ka irra bilbila ni tokkee qabe moo nama irra bilbile argaa jirtu waan ta'eef asumaalee asitti illee hojii dhufe moo Faman agoda. najuu thank you hin dubbattu maali wal tuffiidha moo nama tuffiidha kasii haasaan nama mokkam kottu ma waa sun waan kun gara sun kottu dubbii fardi ol jedhe taa'e qajeeli yalla addara illee duma ishiin addara ta'e illee kaadhoo mataa qajeeli wanna kaadhoo addara ta'eef kaayam akkana wakka aywa ya salam bakka amma ay sedi qajeeli haa seema waa soita ol jedhe taa'e bakka fataa ta'e akka ministeera Kaya yan yung tolfada. tolfadhu Kana bonit. Kana oftama. aywa akkasitti taa'e aywa akkana kunoo xiqqoo gabbuyi kan Kuno, amo. Kuno. Kuno. kunoo akkasitti akkana kunoo amma gaafii irraa qabda hoola maa hin beekne ibe kataatee isimaa wajjin Oli. hin beeyne isimaa beekaan jiru seeraan aleeti istaayiliin Naal illee kaatuma naan ishee dandee yeroo- haalli isii kuni dhuma ishee agartee miyyoo waan namni kun hoolaadha waan takka hin beekuu siin jedhu wayii amantaati cuuf si hun beeku baram mee gaafa Haala jechuun fatiin jaalala sundeen dhugaa dubbachuuf akka nama takkaatitti baay'ee takkaniin kabajaan akka obbolummaatitti obboleessa jechuun amma fakkeenyaaf namni hojii dalagaa beektaa guyyaa keessaa wal bareedu walitti fardiidha wal qabata waliif illee wal tasaa baay'ee takka si galatoonfadhaa habiibii obboleessa kiyya qaali innaa hamtuu teetillee hin fadu tokko bajeetiin fada inni kheyrii walitti haa qabu sharri sirra haa qabu addunyaa karaa rabbi si haa milkeessu Nah, akkasumatti bultii keessatti illee jaartii nagaa siyaa jiraachisu. Tawaan inni jette yaadda muraada rabbi namaa guutaa yaadda muraada rabbi siyaa guutu. Gaafa nama tokkoof keerii hojjette rabbiin keerii siif hojjete si galee. Hanguma ati garaa kan keessi qulqulluu takka keerii siif hojjete. Yoo ati nama sharrii taate sharrumaa si hojjete. Yoo ati nama keerii taate keerumaa si hojjete. Akkasumatti deebi'ee jaartii taphate gaadhanii tokko mufurree si haa kan. Akkasitti aanaa feetee walaa baay'ee takkasii jaalatti akka obboleessa fayyaatti. Kara feeteenuu wal jijjiirraa akkasumatti alhamdulillah namni fayyaa qabu waan daban qabu inshaallahu akkasuma oromoo tiyya baay'ee takka isiniin jaaladhaa akka karaa baradillee anaa fi isa kanillee nu laalle kanuma isin jechuudha. Dhageemutti jiru sagaleen kiyya. irra deebi oromooti yamaa Asii deebi'a. Oromooti akkasumatti isinilleen warri ajandaa walii gatooftan nama tokko fakkeenyaaf namni tokko lubbuyyee minaamii waliin jeef wal jaalachuu hin danda'u. lubbuyyee irra deebi seeraanas Innaas itti naasuu jira bara. Inni fakkeenyaaf amma namni tokko lubbuyyee waliin jeef wal jaalachuu hin danda'u. Inama Arafaat ati haala kamiin dhuftee karoora akkamiitiin dhuftee hawaasa keessa namoonni hedduun hawaasa keessa namoonni hedduun beektaa gara biraatti taasoo jiranii nuti haala kamiin siif hin akkanuma osoo waa sin gaafatin siif hin immoo maatii keetii wal
سيفين اسني مو فلان دندا إن أنا في فتين نجتي برالي كبانة متي متي زعل لولد كبانة تي متي نا أنا بافري في دون دندين يستفري في دون يالي أنا كان إنسان تلتو دي فلان jirenya khiyana raga yorof madi khiya waltani na namayu waraka tadi ratu male gafa na rako di san khaisa ti rako di khaisa basi diyati sikile nicina dabbate itti asin nage le suma isa jechu ani nama biradille kanin galaton faddu bekta isumatu bekamale an kanin rabehu akama da khayati ti jechu isuma sigale dumash